Kennaa fi maanguddoota keenya kunoo as dhufanii jiran maanguddoo warra seenaa beeku warra hayyoota as keessa jiran isintu itti qabsaa'e isintu gaafii kana gaafate isintu misooma kana gaafate isiniin deebiin rabbii gari galatooma ulfaadhaa yoo bakki teessumaa jiraatanii teessistanii yookaan immootu hadhaabatan hadha martuu dargaggeessa yoo bakki jiraatin rakkoon qaba hadha martuu dargaggeessa warri dhiiraa filate bahee jira warri dubartii diddibatanii bahanii jiranii asuma keessa gabaan keerillee baati. Akkasi fardi garmaamaa jira haa garmaamu. Kunoo fardi garmaamaa jira fardi kun farda balchaa safoo san fakkaata farda adawaarraa himimse kan balchaa abbaa safoo san fakkaata kunoo amma fardi dhufaa jira abboo sila sagantaaf dhufe moo hamammata deemaa jiran akkas mee waa tokko haa goonu jedhan waa tokko duruu baalee jaalala qabdi duruu baalee urgaa qabdi rabbii kanaan nu ga'e tokkummaa kenna abbaa fi haa ta'u ka isin maddi jiru martu mee qabadhaa ofitti dhungadhaa mee ofitti qabaa dhungadhaa mee ofitti qabaa dhungadhaa jaalalli teessa yoo jiraatu ofitti qabaa mee martu harka ol qabadhaa yookaan harka ol qabadhaa bakka jirtanii waatu jira gommaa naa fidaatti aarsaa ummata kana waatti aarsuun malee hin taane mee harka ol qabadhaa bakka jirtanii marti keessan bakka jirtanii namni misooma kana tufufsiisu namni jaalala guddina kana tufufsiisu harka ol qabadhaa marti keessan harka ol qabadhaa harka ol qabannee rabbi harka nu haa qabatu jedhan harka ol qabannee jirra baaleen biyya teenya akka waliigalatti Oromoo guutuu Itoophiyaatiin rabbi kanaan booda balaarraa haa qabu misooma eebbisiifnu malee reeffa lakkoofnu rabbi nurraa haa qabu kanaaf ulfaadhaa du'aayin teessan murteessaadha barakadhaa ulfaadhaa galatoomaa jennee jirra galatoomaa mee hamilee kenna ammoo amma hamilee omaan jedhu hamilee nama afurii argee jira kaas jiru kuma 40 garuu nama 40 argee haa ta'u suutaan adeema gabaan ummanni keenya kun jalan akka eelee sibiilaatiin akka eelee faaraati suuta adafeen inaan illee qabbana ugufillee tura baala jirra jarana baala jirra siidaa jeneraal waaqoo guutuu achirratti argaa jirra waaqoo ija nyaaraati waaqoo leenca gaaraati waaqoo abbaa seenaa doomber bara 1953 dubbii keenyarratti qaabsoon Oromoo Arsii lafa baalee gaafni inni cabe sirna naaftanyaa keessatti raas asfaaw daargee nama jedhamuun cabe 1953 bara damisi ambarbiriif dajjazmaaj mokraa biyya maraamoon inni moona jettee baaleen dhufte jalqaba irratti Muhammad Gadaa qaalluutti dhukaasa jalqabe achiin booda waaqoon qawween qabuuti onneen qabna sodaan qabnu qawwee dhabnullee jedhee eessa dhaqe Somaaliyaa dhaqee qawwee 40 kadhate qawwee 40 nama 40tti qawwee kennee bosonatti gale yeroo jalqabaatiif injifannoon inni lola godina baalee irratti argate malkaa amaanaa irratti loltuu sirna naaftanyaa kan turan shaalaqaa buzunan kan hoogganamu 40 ajjeesee namtichi mootu ergamaan mootichaa yeroo san kan ture shaalaqaa imruu namni jedhamu baqatee galaafate bidiretti gale seenaan akkana jalqabe seenaa waaqoo guutuu qofa waamu ka taaddee birruullee waliin qabna ka qees guddinaa waliin qabna kan alamuu qixxeessaa waliin qabna kan magarsaa barii waliin qabna kan hajjaatam saatti waliin qabna kan amma jirullee waliin qabna isinuma kana waliin qabna kan xilaa'uun abbabaa waliin qabna ka ijoollee waan qarqareettee waliin qabna ka maanguddoota as jiranii waliin qabna ka kantiibaa waliin qabna ka uummata as jiru kanaa waliin qabna maaliifuu namni martuu seenaa haala xiqqaatullee seenaa gaarii qaba waan ta'eef kanaaf maaltu sitti dhaga'ama guyyaarraa kana ilaalchi maaltu sitti dhaga'ama baaree rabbi ol fuudhaa jira roobee rabbi ol fuudhaa jira abbootiin qabeenyaa as keessa jirtan immoo waan jilbaagatiin ijaarinaa jiran agamu waan mormaa ol ijaara wanni jilbaagatiin fuudhe jiran kushiina nutti ijaarina shaashamanni matti ijaarina adaamumatti ijaarina bahardaar matti ijaarina goondar matti ijaarina roobee rabbi ijaara jiran ijaara roobee misoomsa haa guddatu magaalaa roobee marti keenya guddachuu qabna imalli itti fufaa tokkummaan keenyatti fufaa guddinni keenyatti fufaa ulfaata galatoomaa xiqqeessitii jawaabaniif xiqqeessitii waaban
masyaallah. Jaarsota biyyatti obbo Siraaj kantiibaa godina Baalee kan ta'an baga nagaan dhuftan nagaa gammachuu irra jira Baalee gammachuu irra jira. Assalamualaikum. Akkam jirtan? Maaltu sitti dhagahama sheek? Nagaa. Guyyaa irraa kana waaqoo guutuu warra akkanatti as dhaabachuun isaa maaltu sitti dhagahama? Gammachuu guddaatu nutti dhagahama booda keenya kan oolue gabrummaa ijaarsa kennaa yoo dandamne ilmaan guddisna kan jedhan ilmaan isaanii ni guddattee siidaa isaanii dhaablee itti gammadu kanaan gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Umrii kiyyaa jiraatee akka eegee kana arguu guyyaa gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Biyya teenyaaf gammachuu walitti dhaabatu irra jiru biyya keenyaaf nagayaa fi gartanii misooma hawwina ifaajee isaanii danda'uudhaan misoomatti akka nu hiikamu barbaada. Galatama. Isaan kunillee laayivii irra jiranii? Laayivii irra jira. Maal jetta? Sagantaa guyyaa irraa magaalaa Baalee Roobirratti bifa adda ta'ee fi haala addaatiin sagantaa agarsiisatti Baalee irratti qophaa'ee yeroo ammaa qophaa'u jira. Akkasuma eebba siidaa waaqa biyyoota haala kanaan eebbifamaa jira. Inni keessaa Gullooleen waliin kabajaa jira. Gulloolee of biraan hambisne warri Baalee gulloo of biraan hambisuu hin danda'u. Oromoon of biraan hambisuu hin dandeettu gulloo. Projektii deebifamuu baay'een waan jiruuf keessummoonni iddoo garaagaraa irraa dhufaa jirani. Ahmed, har'a bakka si bu'e? Hawaasni keenya akka mukoonni Obbo Elias, laayivii irra jira dhaamsa keessan dabarfadhaa. kun hawaasni keenya dubartoonni keenya dhufaa jiranii seenaa ajaa'ibaa dalagamaa jira. Kanaaf baay'ee boollee jiru. Baay'ee itti gammadne. Kanaaf hojii guddaadha. Hojii kana ammasifachuu Onni garaasii amanna gartan malee ani baay'ee hedduu gammadee jira. anaa kana Baay'ee gammachuu guddaatti hedduu gammadee jira. Galatama. obsa qabaachuu wayye namni obsa hin qabne waa balleessa. Kanaaf sagantaa keenya akkasitti tureemna Baalee rabbi ol fuudhaa jira. Haga qara miidhamne haga qara gadi qabamne har'a ol nu fuudhaa jira rabbi. Ummata kanaan karaa ummata kanaatiin maanguddoo kanaan hawwoota magaalaa kanaan waan afaan tokko taane waan baan kama dibbiin dhawwee diinaa dibbiin dhawwee haga jafamaa Humna isaa Baalee booda inboksiidhaan haasofna. Gaafii kee argee jira. nagaa faarsinee waan yoo lafaa qabna yaa waan lafa nagaan bulchite lafa nagaan wanti jira yoo dhiitoo dacheen aagaa dhiite haaganaa bariitu jira ummanni Baalee kun ummanni keenya ummanni Oromoo kun kanaaf waaqni ol nu fuudhee barakadhaa jechaa har'a sagantaan keenya cinaatti mootu waa hedduu qabnaa mana barumsaa maddoolaabuu eebbisiifneerra mana barumsaa jedhaan waaqa guutuu eebbisiifneerra fiichaa hedduu hokkuu eebbisiifneerra waa hedduu goonee kanaaf sagantaa keenya kanatti keenya ulfaadha sagantaa keenyatti kuna dhufaa jiranii waa hedduu jennaa keessumaan kabajaa booda hedduu dhufaa dhaamsa gabaabduu asirratti nu warsan waa'ee seenaa kanaa haasa'a. Anis biyyan qaba jedhe waaqoon barasan biyya seenaan calalaqaa burqaa madda aadaa haadha aannanii haadha foonii biyyoo abbaa gadaa jedhe garuu mirgi kan koo sarbamnaan afaan kan koo gadi qabamnaan oromummaan koo sarbamnaan haadha koo harmi muramee abbaan koo hidoo harki jedhamnaan gabrummaan garaa na raasee cunqursii manaa na baasee bosonatti na bobbaase jedhe waaqoon barasan mirgaaf jennee manaa baanee qaabsoof jennee gaara yaanee dandeenyu gabrummaa hiddaan buqqifne dhiibnee yoo ta'e ilmootti guddifadha jedhe jedhan waaqoo guutuuti. Gaafa ergamaan mootichaa dhaamsa fidee mootii isaarra waaqu harka nu kenne jedhuun
waaqa uummanni baale amanee jira uummanni baale harka nuu kennee jira atillee harka nuu kenni jiru waaqoon akkas jedhe yaa bora geessaa jedhe baale waan jedhe dhageessee jedhe jaarsi buraatuu dide yoo dargaggeessaa malee baali gabrummaa dide yoo bittuu qabde malee jedhe waaqoon barasa akkas jedhe waaqoon barasa kanaaf har'a nuti seenaa isaanii faarsuu qaba osoo hin taane ilma seenaa ta'uu qabu ilma seenaa xureessu ta'uu qabu ilma biyya diguu ta'uu qabu ilma kijibu ta'uu qabu ilma biyya balleessu ta'uu qabu ilma hatu ta'uu qabu ilma biyya saamu ta'uu qabu gamoo dharaa ta'uu qabu misoomatti ta'uu qabu kanaaf galatoomaa jecha sagantaa keenyatti deemnaa biyya xiqqeessi baabata. Saru power banking kabdu? Power banking? Power banking kabdu. Jadi sila dua. Persen di affirmation bisa. Wallahi. Wallahi. Oh, sari bisa. Sau Siraj, Sa'aduddin Muhammad Siraj. Kata irna na waf jadi dapat dia di fahamu nubar itu berde bilal. Irna na universiti jadi. Ada nada yang gitu nih. Irna mana je tamar fatar? Ada nada apa? Mau jadi hujan. Awak power banki mana gitu dia arfu? Boleh? Itu mana motor saya kesana? Arter. Mana deh? Arab tuh di mana? Gua mau. Si motor itu. Jarang gitu deh. Jarang gitu deh. Jauh ni kan, dari makan kami waligan apa, wali Arabota tadi, di sana mengkaji port ni tadi. Security nufter juga, nufter jelasin lah. Dulkari ni kan, isa baru tu manager di waligan magala kan nanti ni sana. Warna Dulkari tu, cari dah lagi. Isa, projek tu Arab kan itu saya apa balamu kan. Marfata waaqoo guutuuti iddoon amma itti argamnu faawunteenii jennaan dur abdee motora fide jiru kan Bila sikap balat. Bila sikap. Elias, Elias. Motor rakam dah. Isa pun power bank ini juga. Persenti tadi mau nak apa? Mungkin kasih aja. Saya bos. Bateri faga foto ka batiko. Tiga sama magala Robi Abu Bakar Adam. Assalamualaikum. Live rajra Bakar Adam Amar Fajrani project Ibrahim Bisani Fajrani tam se ke dabar fadu. Hamba kesani, kabenya kesani, lala dawata kabenya kesani, kabenya kesani. Nakaraan tufina kakara ila isijuba le mambuto su garagara nakaraan tufina. Nanu murasni ga tufun ke sangari intol kitan bagariftan gammachu simbase. Motor kecil berjalan. Si power bank kita ni tu pernah live kita nasmara tidak mana boleh ular kita.